daawwattoota keenya akkam jirtu kun qophii carraaqataati. Qophii carraaqata keenyaanii Toofiq Kadir wajjirraani turtii kan taasifu hojiiwwan garaagaraa keessattuu hojiiwwan xixiqqaa keessatti kan isaan hirmaataa turani hojiiwwan konistiraakshanii hojiiwwan konkolaataa oofuu angaraaydiitti jechuudha. Yeroo ammaa kana ammoo dhaabbata guddaa tokko hundeessanii dhalootaa fi waan ta'u irratti hojjetaati kan isaan jiran. Turtii keenyaanis isaanirraati muuxannoo akka qooddattan carraaqqii isaan jireenya kana mo'achuuf taasisan keessatti waan irraa baratanii waan qabdaniif turtiin keessan manni pilaas qophii carraaqataa wajjin haa ta'u hanga xumuraatti nu faana ta'a an olbaana xomboraati. Egaa Kadir keenya waan baay'ee ani odeeffannoo xixiqqoo waa'ee kee argaddeeni hojiiwwan xixiqqaa garaagaraa keessatti akka hirmaataa turte odeeffadheera hagam akka dhugaa ta'e hin beeku. Eessarraa ka'e jireenyi keessan kun? Godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsaa ganda isaa kan laagenne fedhu ganda baadiyyaa tokko keessatti dhaladhe. Ganda baadiyyaatti dhaladhe maatii hiyyeessaa harka qalleeyyii irraan dhaladhe. Rakkina hamaatu ture bakkaan dhaladhe keessa barooma jiruuf jireenya keessa maatii harka qalleeyyiidha akkuma isin jedhu mana citaa jechuudha. Yeroo sanatti mana qorqorroo ijaaruun hammaataa ture ni ulfaata ture. Kana malee roobni yoo roobe mana citaan kun hin dhimmisaa. Kan dagana haalli jiruuf jireenya ammoo carraaqqii barbaada. Jireenyi baadiyyaa keessatti hammaataa ta'etu jiru yoo irra guddaa ammoo harka qalleeyyii taate ni ulfaata. Daa'imummaadhuma kan kootiin akkamitti hiyyummaa kana keessaa ba'uun akka danda'amu toora maatii bu'ee baay'een wal falmaa ture. Jalqaba ofumaan injifadhe. Injifannaan ofirraa ka'a waan ta'eef harki kan koo maqasii guddaa qabu waan hin dandeenyeef maqasii xiqqoo tokko si akkanatti dachaatu maqasii durii tokko yoo beekte ta'e isii bitee isiirraa isin muruu durirraa harka konkoobii godaan isa horatee ture. Achirraa mataa muramee sumuunii fudhata. Sumuunii eeyyoo. Har'a birrii meeqa hanga ta'e beekna gaa? Har'a eeyyoo. Booda alanii isaan muruu jammaruma namni shilinginaa kaffalee maqasiin guddaan bitamee jammarame. Namatu kennaa isin kenna? Kennaa kenna namni baadiyyaa. Innaa kana achumarraan kan jireenya ilma namaa maalurraa yoo ofumoonnaan hin danda'ama waan ta'eef achiin maalan godhee toondoosii bitadhee toondoosiidhaan gaafa muruu jammaruu nama baadiyyaa kana bareechee qirxii itti baasee tottolchee mushurraa godheetuman gaggeessuu jammare. Booda gabaa baadiyyaa jijjira. Achuma sanxammaa jennaan ammallee bulchiinsa magaalaa ta'e kantiibaa horatee jira. Achuma aanaa Saqqaa jala jira. Achi nan naqaa ilikee bakka jedhamu jira. Karaa daariitti nan muraa saqqadhe kanatti nan muraa ilaalaa. Harree wayitiin illee buna faan namaa deddeebisaa qoraan faan deddeebisaa booda achirraa gaafan ka'u mataan namaa bakkaa bakkatti jijjiiramuu qaba ballachuu qaba waan ta'eef kara Jimmaa irraa buna nagadaa Jimaa deddeebisaa. Jimaas nagadeera. Jimaan jira jechuudha. Jimaanis jira. Qanii gabaa jira nu bira. Qanii gabaa birrii mataa muruudhaan buna bituudhaan abukaadoodhaan waan akkasiitiin macaame hoolaa bitama. Nu ijoolleen baadiyyaadha. Hoolaa binnaa isiinis waa akkana jedhamti. Umurii daa'imummaa kootiiti. Booda isiis gabaarraa gabaatti jijjiirree waa keessaa argata. Jimmaattis Jimaa fe'amee Jimaan biyya keenya Jimaadhaan jiraata. Harargeeniif Jimmi kuni Jimaaf buna qaba. Hojii sana keessas galaa horii keessas galaa qansiraa namaas hojjedheera. Booda umurii koo waggaa 12 gaafa 13 gara Finfinnee murteesse. Umurii waggaa 13tti? Achi gara Finfinnee seenee gizeen seenu sabbatan galee. Mucaan gara sabbataatti nu simate oofchoo daakuudha. Birrii 60 nyaattaa namnichi abbaan manaa nuun jennaan. Jiyaan moo? Jiyaan eeyyoo. Ijoo rakkoon qaboodhee akka oofchoo daakuus akka maaliis nu buna silma miizanaan binna miti. Muuxannoo daldalaa waan hin qabuuf magaazinii minaanii kana akka faffalu. Hojii raabsaadha isaan bakka hundatti minaan akka faffalu isaan hojii gaafa naa kennanu isaan bakka bu'ee hojii isaan jalaa tabalaashee jiru. Muuxannoon egaa isa buna kubbaayyaadhaan si binnee gabaa geessuudhaa kaasee muuxannoon jira. Sadarkaa raabsaatti immoo minaan tasaabiidhaan dhufu argannee waan badu eeguun immoo nuyi fi waan salphaadha. Bilchinni jira. Bilchina cimaa jira.
bilchina cimaa jira gaafa kana isaan maal godhanii isaan akka faafayee waan ta'aniif wantoota kumtaala tokko gadi naan jedhan ati nama taammaanyidha waan taateef midhaan gatamee tortoreen immoo fuudhee gabaatti baase bara sana bu'aa birrii 150 argamsiise. Baay'ee gammadanii isa gatamee istookiitti jedhama. Badeessaa jedhama. Toofiq jedhama mucaan isaanii. Toofiq Kadir jedhama. Anis Toofiq Kadirii. Ati mucaan kooti. Mana Toofiq Kadir dur keessa taa'u bicuu jira. Asitti daa'imummaa isaa isa kana fudhatta. Waan chirichaaroo irraa argamus in argatta jedhanii naaf hojjeessanii jedhanii booda narraabsaa birrii sa'aatiidhaan funaana chirichaaroos immoo waan argamurraa sumuun in argadha. Bara sana mobaayilii bitachuu jechuun cincima gaa. Cincima mobaayiliin bitamee asitti waan ilaale tokko Toofiq amma amanamummaan ofumaaf akka ta'e ofumaaf akka ta'e ammati mana sana keessatti amanamummaadhaan waan gatame sana kanatti gurguree akka keessan osoo ittiin kennine namtichi si amanuu danda'a waan itti guyyaarraa hojjettu sunis immoo waan argamu sana kanatu jira kanaan gaheera itti osoo itti agarsiistu ta'e mana mucaasaa sana si hin kennanu waan gatamee turedha. Wanti gatamee mataan isaa walitti funaaname qabeenya waan ta'eef gara qabeenyaatti jijjiirame achirraa kaasee amanamummaan gatii guddaa qaba. Mana barumsaa Mulugeetaa Gannee halkan hin baradha. Hojii guyyaa isaa kan hojjechaati galgalamoo halkan nan baradha. Kana qofaa miti makiinaa bitadheen gala wanti jedhu sammuu koo keessa jira. Mucaa xiqqoo tokko na fuudhee ba'ee Usum gaafan deebi'u wayi shufeerii akkana yookiin immoo abbaa qabeenyaa makiinaa akkana bitadhee deebi'ee dhu achumatti hin eebu akka naqee hunda hojiitti kan deema waan ta'eef egaa achi konkolaataa bitadheeni gara Jimmaatti deebi'an beekamaadha kun. Egaa bifa kanaatiin ogummaa atamma ogummaan keessuni keessattuu ammoo gaafa ijoollummaatti hojjechuun qaba itti dadhabuun qaba kanarraa itti millaachi hanga tondosiitti sundosiirra sadarkaa guddaarra geessita tondosii sadarkaa guddaadha achirraa kaatee gara daldala xixiqqaatti achirraa kaatee gara magaalaa biraa jijjiirrattee Finfinnee gara sabbataa kana seenu sana keessattis immoo jijjiiramni guyyaa mul'achaa dhufee jira. Waa barachuun of gadi qabu barbaada. Aniin daa'imummaa kootiin buna nagadaa intini jedha akkas jedhu ogummaa kana barbaacha gaafan galu guyyaatti birrii 10 nan qaxarame. Birrii 10 deetaa dirqama ogummaa kana baruu waan barbaachisaa ta'eef guyyaatti birrii 10 galee gaafan jedhu gaafa ji'a namni birrii 10 na qaxare kuni birrii 25 si galcha naan jedhe. Baankoonni wayi muka qorraachirraa hojjetadheen mana shaayii daabboo maskootiirraan gurguramtu hin banadhaan jedhanii daabboo warra daldaluudhaa fuudhamee waa buustee namatti kennita. Ani gaa siluma waa daldaluu kana sitti meen jira. Asiin tondosii muraa, asiin buna kubbaayaan bitaa, asiin abukaadonis bitamaa, hoolaanis yoo karatti dhufte bitamaa gara gabaana dhayti. Naa egira mangadii kana immoo asiin ogummaa kana qabataa asiin immoo waa xiqqoo yoo jiraate bifa jedhuudhaan gaafan akkas jedheedhu mucaalumti na hojjechiisu. Hai antee naan jedhee hin jedhanii halkan naan hojjetaan bula. Namni hojjetee keessaa kudha tokkotti bahu halkan sa'a 8-9 hojii barumsa bakka hojiin jedhaan hojii isaan jedha. Antee xallaa beetat kafti naan jedhe. Kunis jira. Xallaa beete inni waan isa biraa fudhu galee waan akka gaariitti nyaadhee dhuguse. Hanga nama buskuutii qoqorii jennaan jirtii siin nyaadha. Biddeenni diimaa fi intini kontiraata qabatama. Shiroo wayii manumatti buttaa gaaziin jirtii sitti taksiifadhee nyaadha. Gaafa dubbiin jabaatis mixmixaadhaa fi zayitiin bicuun xabbitti godhamee isaa nyaadheen gara hojii koo deebi'aa birrii koo waan argadhu walumatti hin qabatu. Kee sana keessa buufachaa? Waan kun itti keessa buufamee jedha. Baankiin hundaa jira. Mul'ata jira. Jimmatti deebi'uu fi konkolaataa bitachuu qabda. Konkolaataa miti malee beemaa jiru. Jimmatti deebi'uu fi mana lafa abbaa keetiif waan sirreessitee lafti qorqorroon ijaaramuu qaba. Sanatti sammuu kee keessatti nyaata. Sammuu keessa na nyaata. Egaa wanti godhamuu qabu maali? Yeroodhaaf fedhii ofii bira darbamuu qaba. Gaafan jedhu xallaa mana xallaan bantu. Xallaa beetas kaftiin gaafan naan jedhu ishii galatoomee
achiin nan galee baankii koo achumaan hin cabse gaafa hin cabsee jedhu birrii 2,800 qaba. Nama cimaadhaan amma bakka baay'ateera achumaanan dubbii kana giddeetaa namni jecha baatu ajaa'ibaa. Yoon ganama mana isaatti deebi'ee isaafan dhugoomsaa jira. Ani immoo isan achitti dhumiti ani waggaa 6-7 of mu'adheen bayan. Sooressa ta'uu qofatu hin taane sammuudhaan sooressa iyyummaa maatii kootii qofa mataa kootii qofa hin taane iyyummaa biyya kanaa cabsuu akka itti danda'u umurii daa'imummaa kootiitiin of qopheessee akkuma silas hin jedhuun bahee yoon achitti deebi'ee kan koo soba godhee isaa mirkaneessu. Silazii maal ta'uun qabaa baankiin koo cabeeraa ganama maalkaa ta'u kana deddeebi'uu waan hunda bareera maashin taraa jiraase baankii koo keessaa birrii baafadhee aayibee bira kaa'ee goommadatti godhee sinnigee qaaraatti godhee mana nyaataa namni kam ol galee hin baane godhee yeruma tokkoon kan hojjetu yeruma tokkoon teessoon qarqaadhaa namni ol galee nyaata qamaaf naan garuu dhaqee wal harkisee baalfiltaanii fudhatee dhufa malee dhiisu. Eenyutu hojjetama sana? Ani sanan hojjedhaa sarraatinyaa nama tokko nan qaxaradhe obboleettii koo daa'ima immoo fudhadheen of bira fidadhe moobaayiliin koo asiraa 600dha. Qafoo asiraa 600 bara sana jechuun maaliin sin jedha qafoosa kana yoon sin jedha kana caalaa qafoo amma birrii 500 jedhamu caala bara sanatti. Bakka dhibdee si mul'ata jechuudha. Dhibdeen gaafa na mudatu hanqinni birrii waan dhufeef qodaan kun gugguutame maal jedhe gizee jedhu moobaayilii kootti murtaa'aa jira. Achi moobaayilii gurguramee itti dabalame. 2,000 waan sana hojjetu. 2,800 sun moobaayiliin kootti gurguramee birrii 4,000 intini godhame. Sana bane. Jireenyi kee egaa guyyaa sanarraa ka'eetii? Guyyaa sanarraa ka'ee abbaa qabeenyaa jedhamaa dhufuun achirraa jammare. Itoophiyaa ayyar mangadii keessa seenee tikeettii gurgurtaa keessas nan hojjedha. Waan sedhi dhugaa mul'anni tiraanispoortii waan keessa jiruuf pilaatineem gooldiidhaan Itoophiyaa ayyar mangadii keessa tikeettii imaltoota gurguruu keessatti qooda olaanaan qaba. Asii hafti Goorgis dildii kana tafarraan isaa irra kireeffadhee tikeettii ofiisiin bana. Tikeettii ayyar mangadii kana bakka bu'umsaan gurgura. Isarraas galii argata. Ani hin teenye qanii tokkoyyuu. Aliif jennaan amma injifannoon guddaan tokko makiinaa namaatiin deemu lama mana kiraa keessa taa'uu jalaa ba'uudha. Araboota kanarraa ji'aan $5,000 3,400 hanga 10 gideen argadhu jira. Maal hojjedhee damma qofa hojjedhe. Damma qofa. Jimmaa dhufaa. Dammi Jimmaa dhufaa. Ilubbaa Boorii dhufaa. Maashaadhaa dhufaa. Geeraa jira damma babbareedaa kana jira. Aan damma kana intinee jedheen gaafa jedhu maafan oomishuun jammarre jedheen murteessa. Oomishan jammarraa dammas. Amma investimentii jaa bakka. Amma damma kana nan galchisiisa. Intinee jedhaa. Karaa kanaan Araboota hojii rileeshiniin koo cimaadha. Na jaallatu. Biyya isaanis na affeeru. Deddeemuun jammarame amma. Inna booda Saudiis nan dhaqa. Intinis Dubaayis nan dhaqa. Wanti xiqqoo kana gizeen achi dhaqee jalaaf kenna. Ofiifis immoo waan achi fudhadhee dhufu eegaleera. Kanas Itoophiyaa ayyar mangadumaan na affeera. Bakka baay'ee sesseenanii hojjechuun kun carraa guddaa nama. Carraa guddaa namaa bana. Maammad jennaan amma shinti beetii maxxatu kana biyya keenyatti akka biizinesitti ilaalu namni. Inni si kanayyii maxxata Jiddaa fi Saawudii keessa. Isaan birrii olaanaa argata ture. Lakki kottu amma biyya keetti investii godhee amma biyya keenyatti konistiraakshiniin nu barbaachisa. Akkasii hojii kana keessa gaggaleedha. Innis badaa mataan isaa colleedha itti gaggalchee jira. Gaafa kana maashinii wayii erga bitee booda toofi qo'eedhe. Waan kana sitti limdii qaba. Yoo ma'ate hojjechuu ta'e malee hin ta'u jedhee wakkilinnaa naa kenne konistiraakshiniitti na galcha. Kun damma erga karaa tokkoon immoo konistiraakshiniidha. Karaa tokkoon immoo manni mukaa sun dhaabbate. Manni mukaa sun gara kanatti shiifti godhameera. Hojiiwwan daldalaa wal qabatu waan hojii wal qabatu waan itti keessa seeniin hin jiru waan itti tuttuqin hin jiru dhugumatti qophiin keenyas qophii carraaqqataati. Qophii carraaqqataa kana keessatti namni waan keessa darbuu malu hunda keessa darbee milkaa'uu sanaan immoo carraa nama biraafillee uumuu namni irraa akka fayyadamu sanaan immoo dhaloonni waan si fakkaatu horachuu amma namoonni
keessattuu warri miidiyaa keenya hordofaa jiran kuni namni abdii kutachuu akka hin qabne daa'imummaa isaatii kaasee waan abju'ate waan itti sammuunsaa isaa akeekee waan itti abju'ate sanaan galmaan ga'uu akka danda'u egaa sirraati muuxannoo ni horata jedhee yaada. Baroota darban keessattuu gara as dhiyoo kana keessa waan hojjetaa turte kana keessaati deeggarsa guddaa akka kennaa turten dhagee gara laafummaan kun eessaa dhufe laatamee waan sanarraas xiqqoo haasa'u. Waan gaariidha. Gara laafummaan kun uumama abbaan kun yeroo tokko dhukkubsatanii waan itti yaalchisan jiru dubbiin akka daa'imummaa sana silas hin jedhu waan hin qabutuun taffeedhu diddee jabaattee dubbiin gara mishinii Jimmaa geesse namni rakkate danuun kun mooraa sana keessa qofa otoo hin taane bakka irratti gatama. Firrii yoo bukkee jiraateen fuudhanu jalli. Bakka irratti gatameenyaan eenyu fuudha? Faranjoota jarri sun nama achitti rakkatu gaafan argu gaafasin kaayyeffadhee bahe biyya kan kootti nama akkanatti rakkatu rakkina keessaa kan baasu gara fuulduraatti illee jechuudha. Hospitaala guddaa amma kana ijaaruu gara fuuldura dhaabbata kan keessatti rakkoo hawaasaa kana cabsee baasuuf. Kanarraa gaafan ka'u dhimma hawaasummaa namni dhuunfaadhaan rakkatu irratti baay'ee jiruuf jireenya hamma dhufee iddoo amma ga'ee keessatti nama 15,000 fancaalaa hojii uume. Mana amantaallee guddaa akka magaalaa Finfinnee kana jirutti achitti ijaaree bareechee kennee fi hawaasni naannoo sanaa dur gideen achi boo makiinaan hin galtuun immoo makiinattiidhaan oofaa achi dhaquun dirqama waan ta'eef daandiin baadiyyaa Yuuraappiin dhufee mootummaas hawaasaas uummatas mishinuman sila immoo siin jedhu abbaan koo achitti hin jedhee siin jedhu sana waggaatti hammumaayyuu yoo xinnaate birrii 500 hin kenna. Maaliif bakka sana waan isaan hojjetan waan nuti biyya keenya keessa jiraannee lammii keenyaaf hin hojjenne isaan itti hin qabu. Achirraa kaasee gara misooma biyyaatti gaafansi fiduu kaampaaniyaan koo hundeessuu dura misooma biyyaa bakka adda addaatti buqqaatonni yeroo tokko rakkoon nageenyaa uumama. Biyya hubannoon xiqqoo waan inni ta'e jiruuf haalli siyaasa biyya keenyaas rakkisaa waan ta'eef buqqaatonni gaafa inni Oromoon fi Soomaleen walitti bu'anii buqqa'anii rakkoo yeroo waan ta'eef yeroo jalqabaatiif deeggarsa fudhatee kan inni dhaqee ana ture. Amarreessaan geesse. Amarreessaa kaampii geesse. Midhaan shunkurtii wantoota nyaataa boqqolloo waan jedha achitti kaa'atan waan jedhu tolfatan eelee sibiilaa maandajaa waan kana dhadhee feessarii lamaan fi makiinaan kootiin egaa makiinaan koo isaanii sooressa ta'e dabarsan afaan adoon qabadha. Abbaa qabeenyaa jechuu danda'ama. Achiin geessee achi jara bira oollee abshiraa jedhee gaafan bahee addeebee dhufee qaallitti ga'u itti fallagaallee jedhamee jechuun kakarmaneedhaan buufame. Maaliif deeggartoota nawwaadha geessamu koreen deeggartoota ammallee hundaa'ee federaal harkatti hin galfanne xiqqoo yeroo sana. Garaan raafamee hambeela kan hin danda'u biyya kana keessatti hin dandeessu waan jedhu malee akkuma jalqabatti mana xallaa siin jedhe seeraa sana hin dandeessu wanti jedhu jiru. An koovidii sanaaf birrii miiliyoona 2,500 hin kenne. Godina deeggarsa godina hundarra naanna'e. Booda isa kana utuma akka jennu hin injifanne hanga ammaatti mana barnootaa 31 ijaaree kutaadhuma tokko tokkoonis bakka bakkaan jedhamtu saaba koreenaa sana ijaarama ture. Mana barnootaa gara Jimmaa kanallee gara 18 akkas iddoo akkasii ganda na gaafatan tokko tokko ijaaree kennaa fi birrii miiliyoonii 10 iddaasee giddibiidhaa kennamuu qaba. Murteedha kun waan ta'eef maaliif jennaan nuyi kan iddaasee irraa masmara dheerisu waan ta'eef kaapitaala illee qabaannee miti si galee. Kanaafuu miidiyaa irrattis itti gadhiifamuu qaba. Namnis kakkaafamuu qaba. Birriin koo guddatee miti ani dargaggeessaa akka kan gooti kakkaasuun dirqama. Hawaasa naannoo. Fedhiin keessa keessa waan qabdu irraa kenne. Waan qabdu irraa kenne bara 2013 14 raawwii qofa birrii miiliyoona 7.5 ashaaraa magariisaa bifa ammayyaa ta'een namni hundi hamma irraa baratu kan nama firee kennaa jiru tolchee sanyii filatamaa dhaabuudhaan madda galii guddaa ta'uudhaan boodallee akitaachaan illee gara kanatti jijjiirama. Waan nyaatamu laata? Waan nyaatamu paappayaan ji'a muraasatti gaha
firee kenna. Maangoon ji'a muraasatti gaafa firee kenna. Achirraa qotee bulaan argee deemdee intineedhaa booda bifa kanaatiin isa keessa illee qooda hanga kanaa fudhadha. Asuma bulchiinsa magaalaa Finfinnee yeroo sana adde Adaanechi kantiibaan taanaa turanii isaan biratti hoolaa 150 hoolaa firee sangaa 100 raayyaa ittisa biyyaatii deeggarsa taasifne gaafuma sana immoo achirrattis miidiyaan kun illee jiranitti fakkaata. Warra immoo miidhaman gadi dhaaba jechuun waadaa koo ture. Jaraafis immoo raayyaa deeggaree booda gara nageenyaatti gaafa isaan as deebi'anus immoo minaan makiinaa 5 waan hunda qabadhee miliyoona 1.2 qabadhee walumaa gala gara birrii miliyoona 5,400 bulchiinsa magaalaa horii immoo 150 miliyoona 4.2 bitee kennee Jimma ofii koo baadiyyaa dhaqee bakka hunda gabaa keessaa baadiyyaa keessaa bitee fe'ee intini godhee karaattis nama biraatiifis qalee nyaachisaa nyaadhaadha. Nyaachisuun aadaa kooti. Fidee achittis kennee booda yeroo intini jedhamus immoo achis Maqaleefis minaan makiinaa 5 waan akkasiis bitee jedhamu achitti sababa waraana kanaatiin miidhamuun illee deeggaree raayyaa ittisa biyyaa bifa kanaan deeggaree nageenya waan nu barbaachisu biyya nageenya qabu keessatti. Dhugaa hojiin kun hunduu kan hojjetamu. Hojiin kun hunduu kan hojjetamu. Amma maqaan piroojeektii keetii kun maali? Piroojeektiin kun maal qabatee dhufa? Rakkoowwan keessattuu naannoo ijaarsaa keessa hin beektaa qorannoo irra gaggeessaa turtanii maal hammatee dhufeera? Sabboonaan laayin konistiraakshanii riil isteetii jedhama dhaabbanni ankoo. Sabboonaa laayin jechuun laayiniin keenya dinagdee poteenshaalii biyyattiin kun qabattee jirtu agarsiisa. Sarara jechuudha. Konistiraakshiniin keenya immoo isa sanayyii milkeessuuf hojjeta. Sabboonaa xaqilallaa siraa konistiraakshiniidha intiniin keenya. Riil isteetii mana ijaaranii qoqqooduu, kireessuu, industirii ijaaranii jechuudha. Industirii yoo hin jiraanne namni riil isteetii waa tokko galii hin qabu, faayidaa hin qabu. Inni qabeenya qabu industirii sana irratti tiimiidhaan maallaqa investii godha. Inni immoo baratee bahee immoo achi keessatti qacaramee hojjeta. Bifa adda ta'een hojii mana hojii kootii ganama sa'a 1 walakkaadha. Galgala hanga sa'aatii 4 hojjetama. Kaampaaniin koo bifa adda ta'een hojjettoonni sa'aatiin isaanii qabeenyi isaanii kennameef kun miseensota bifa nama 12 bifa nama 20 ta'een ijaaruudhaan carraa madda galii guyyaa argatanii kaampaanii kanarraa oomishaaf oomishtummaa fudhatanii industirii isaa keessa galanii madda galii guyyaa argatanurraa galii mootummaa kabachiisaa jiruuf jireenya isaanii gaarii argataa dirqama buusii dhaabbata keenyaas baataa dirqama buusii mootummaas akka isaan baatan riiformii goone kanaaf humni namaa keenya baay'ee baay'ata miliyoona 500 order godhee fe'aa jirra. Konistiraakshiniin gara kanarra gahee haa jennu malee immoo industirii nama eebbisamuuf hojjetamaa immoo gara miliyoona 250 hojiinsaa nama dhuunfaarraa binnee ture jalqaba. Isa sin bal'ifnee haaromsifnee bara kanatti namni soogidda kana faa nyaachuu barbaada. Ani ijoollee qotee bulaatis hin jedheera. Agiroo industirii kana keessatti bobba'ee gaafa jiru caalaa miseensa tokkooti banuuf mannoolee of keessatti qaba. Inkubeetarii of keessatti qaba. Afrikaan amma ganabbaamaa jiru. Cuucii baay'inaan namni foon nyaataa jiraachuu qaba. Inni kallattii muummee ministeera gakkaanis biyya tokkoof ergaa mootummaan fidu hiika guddaa qaba. Isaafis ani immoo onkoomuu baay'ee na barbaachisa. Hojii dhabeeyyii nama harka qallee jijjiira. Miseensan koo baadiyyaadha hangantiniitti kaayyoon koos mul'annan koos kana bubbaan tokko birrii 10 birrii intiniitti gurguramti. Isa kana maashinii isaallee amma biteera. Cuucii 500 guyyaa guyyaatti baasa yeroodhaaf kuni guyyaa 21tti baasa. Yeroodhaa booda gara miliyoonatti ol guddifna. Lafa qonnaa bal'aa itti fuunee nyaata mannoo erga qopheessuu jalqabne warshaa mannoo sintinee lama warshichi cuucichaa sunis amma gaxxamamee cuucii kana miseensonni keenya inni tokko guddisuudhaan inni tokko hanqaaqsuudhaan jedha. Kana bukkeetti warshaa daakuu guddaa fi daabboo guddaa dhaabuun barbaachisaa ta'e. Innis maal inni namni daabboos
takkatu argachuuf warshaa daakuu keenyaatti miseensi keenya immoo maashinarii industirii dhaabnu keessatti maashinii galchuun hojii keenya waan ta'eef buna saliixii maabaxxaraa achuma industirii keenyaatti amma ijaaraa jirra. Isa kanas asitti qulqulleessinee daaknee oomishni alatti erguu dheedhii isaas erguu minaan dheedhiis erguu erga jennee booda hojii albuudaattis ceenee hojjechuuf gama kanaan waan qabanne qabna. Bal'aadha jechuudha. Hojiin sabboonaa bal'aadha. Mana amma riilisteetii jedhamee namni jedhu kana riilisteetiin keenya gatiin salphaadha. Seennis salphaadha. Irra guddaan isaa maali? Industirii isaa lafarratti hojjetaarra. Amma asumatti warshaan kan mukaa, kan bolokeettii, kan teeraazoo industiriin oomishaa riilisteetii sun konistiraashin industiriin keenya fayyaan asumatti hojjetamaa jira amma. Ceesisa keessatti tiraanispoortii hin qabaanne ce'uu hin dandeessu. Miidiyaa hin qabaanne biyyumti tokko ce'uu hin danda'u, dhaabni tokko jijjiiramuu hin danda'u. Diinagdeen immoo hunda caalaa miidiyaa barbaachisa. Konistiraashiniin sabboonaa gaamma meeshaalee miiliyoona 750 walumaa gala 250 galfatee 500 ol irraa qaba. Kanaan biyya guddaa ijaaree taqwaamii isaas ijaaree jechuuf parsantii tokko jalqabaa jennee jammarreera jechuuf asin jedhee kana fakkaata haalli hojii keenya. Waan namni faayidaa irraa argatu guddina keessatti faayidaa gurguddaa keessatti badhacheetuma yaadni isaa guddaadha. Duruma jammaree garuma Jimmaa irratti waan gurguddaa duraan sochii godhaa ture damma kana fa'i gara aanaa saqqaa irratti damma ammayyaa kana cimaadha sochiinsa. Sadarkaa haaraarra jirrutti dipaartimentii 10 waliin sochii gurguddaa keessa jirra. Gara fuulduraatti immoo dhaabbata keenya kana dhaabbata sadarkaa biyya kanaa duwwaa otoo hin taane sadarkaa Afrikaatti dhaabbata filatamaa fi dhaabbata dorgomaa ta'e uumuudhaaf carraaqii guddaadhaan nama hojjetaa jiranii uumamuma isaaniitiin obbo Tawfiq Kadirii nama hojiiti. ከንግዱ ስራ ጀምሮ እስከ መኖሪያ ቤት ድረስ ማለት ነው። Hojii daldalaarraa kaasee yeroo ammaa kana ijaarsa irratti xiyyeeffachuun wantoonni akka galteetti tajaajilan seenaa jiru. Kaan immoo hojii jalqabaniiru. Tawfiq nama ajaa'ibaati. Nama hojii hin nuffinedha. Sa'aatii 24 hojjeta. Dhaabbanni keenya gosoota hedduu of keessatti hammatee hojiitti seeneera. Kana milkeessuuf nuti hojjettoonni bakka irratti ramadamne irratti jabaannee hojjechaa jirra. Hojii gaggeessaan keenya hojii misoomaa hojjetaa jiran irratti osoo badhaafamanii hawwii kooti. እኔ በራሴ በኩል ማሸለም አለብኝ ነገር ቢሸለመው ደስ ይለኛል። nuti naannoo nama 25 kan ta'an carraa hojii argannee jirra. Amma fakkeenyaaf miindaa 30,000 qacaramee jira as keessa. 30,000 argadha. Jiruu fi jireenya maatii kootii jijjiiruu danda'eera jechuudha. Bu'aan asirraa argadhu. Sabboonaan hamma dadhabbii keetii ol nama sii kaffalu. Dhugumaaf taanaan immoo kwaalitii namaatiin, ogummaa namaatiin bakka barbaadametti nama hojjechiisuudhaaf dhaabbata maali qaxaramtoota isaatiif abbaa ta'ee yaadu malee dhaabbata akka qaxaraa fi akka qaxaramaatitti yaadamuu miti dhaabbanni keenya kun. Dhaabbata kaampaanii keenya kaampaanii sabboonaa kana kan biraarraa kan adda isa godhoo jiraate irra caalaa duraan dursee kan inni yaadu hojjettoota isaatiif. Akkasuma immoo warra abbootii sheerhooldarootaaf kan inni yaadu. Yaadamni isaanii guddaan kana jechuudha. Kanarraa kan ka'anis dhuguma gammachuu guddaadhaan mana kana keessatti hojii hojjetaa jirra. Waan isaan kaffalanis jireenya mana kiyyaa, jireenya maatii kiyyaa kan haguugu manni kiyya kan itti gammade, anis kanan itti gammade, borus immoo gara fuulduraa akkuma kana immoo kana caalatti hojjennee sabboonaa wajjiniin guddachuudhaaf jabaannee hojjetaa jirra. Maashinii adda addaa bittaa irratti gara miliyoona 750 baafii godhamee kan irra jiramudha. Kanaanis mootummaanis barachee haala gaariidhaan bira dhaabbatee nuuf gargaaru jechuun abdii guddaa qabna. Hundi keenya iyyuu jiruuf jireenyi keenya ni fooyya'ee abdii guddaan qaba. Akkasumas immoo rabbiin gaggeessaa dhaabbata kana nuuf gargaaru dhaabbata kanas immoo gargaaree rabbiin nuuf ceesisu. Egaa daawwattoota keenya turtii nuti Tawfiq Kadir wajjirraan taasifnee gara xumuraatti jirra. Egaa isaan hojii gurguddaa itti qabatanii kan dhufaa jiranii
hojii rifeensa muruu irraati kaasanii yeroo ammaa kana sabboolaa laayin jechuudhaan hojiiwwan garaagaraa qabatanii as ba'atii jiru. Kanaan immoo namoota hedduudhaaf carraa hojii banuu jireenya biyya kanaa akkaataa itti fooyyessuun danda'amu irratti hojjetaati kan isaan jiranii. Ani Olbaanaa Xomboraan ture. Torban sagantaa biraatii walitti deebina. Nama torbanii nu haa taasisu. Horaa bulaa deemanaa isinii jenna.